kun Ardii Miidiyaa Neetwoorkii. Assalaamu alaikum warahmatullaahi wabarakaatu. Nageenyi Rabbii bakka jirtanis haa qaqqabu. Amma sa'aatii oduu irra geenyeerraa warri haaraa gara Ardii Miidiyaa Neetwoorkiitti dhuftan chaanaala keenya kan yuutuubii sabiskiraayib, laayik, sheer godhaatii maatii keenya ta'a. Akkasumas gama toora telegiraamiitiinis jooyin godhaa. Toora feesbuukaatiinis taaktooka dabalatee Ardii Miidiyaa Neetwoorkii kan jedhuun argattanii har'aaf oduu qabannetti ceenaa nu duukaa turan. Jalqaba irratti hangafoota oduu guyyaa har'aatiif qabannee dursuudhaan oduu keenya karraa isin biraan geenyaan wajjin turan. Bittaa xaa'oo bara dhufuuf doolaarri biiliyoona 1.3 eeyyamame. Hidhattoonni faannoo magaalaa Matammaa to'achuu isaanii hordofee Suudaan daangaa Itoophiyaa waliin qabdu cufte. Masriin guutiinsa bishaan hidha haaromsaa guutaman guututti akka hin fudhanne ibsite. Bittaa xaa'oo bara dhufuuf doolaarri biiliyoona 1.3 eeyyamame. Mootummaan Itoophiyaa xaa'oo biyyoo kuntaala miiliyoona 25 bituuf doolaara biiliyoona 1.3 eeyyamuu ibsame. Korporeeshiniin hojiilee qonnaa Itoophiyaa bara oomisha 2017 akka lakkoofsa Itoophiyaa adeemsa bittaa xaa'oo biyyoo daappii fi yuuriyaa jedhaman qonna jallisiif oolu adeemsa bittaa irra jiraachuu ibseera. Bara oomishichaa fi bittaan xaa'oo biyyoo akaakuu garaagaraa kuntaala miiliyoona 25 kan raawwatamu ta'uu himameera. Xaa'oon biyyoo yuuriyaa jedhamu kuntaalli miiliyoona 13 fi daappii kuntaala miiliyoona 12 doolaara biiliyoona 1.3 bituuf eeyyamamuu korporeeshinichi ibseera. Haaluma kanaan baatii fulbaanaa hidhattoonni faannoo magaalaa Matammaa to'achuu isaanii hordofee Suudaan daangaa Itoophiyaa waliin qabdu cufte. Hidhattoonni faannoo magaalaa naannawa daangaa Itoophiyaa fi Suudaanitti dhiyoo argamtu Matammaa to'achuu isaanii hordofee aangawoonni naannoo baha Suudaan al-Qadarii fi jedhamu dilbata daangaa galabaatii cufaniiru. Miidiyaan Suudaan Tribiyuun jedhamu maddeen waraanaa waabeeffachuun akka gabaasetti aangawoonni humnoonni nageenyaa Itoophiyaa hidhannoo isaanii erga hiikkatanii booda gara Suudaan akka galan hayyamaniiru. Gama biraatiin miseensonni faannoo naannoo sana jiraanis lammiilee Suudaan daangaa irratti qabaman gara Itoophiyaatti akka ce'an hayyamaniiru. Walwaraansi Suudaan eebla bara darbee erga eegalee as lammiileen Suudaan humna kumaatamaan lakkaa'aman karaa galabaatti gara Itoophiyaatti ce'aniiru. Daangaan Matammaa galabaatti biyyoota lamaan gidduu jiru kun sababa wal dhabdee naannoo sanatti irra deddeebiin uumamuun yeroo baay'ee cufamee tureera. Masriin guutiinsa bishaan hidha haaromsaa guutaman guututti akka hin fudhanne ibsite. Guutiinsa hidha haaromsaa Itoophiyaa hordofee Masriin xalayaa mana maree nageenyaa dhaabbata mootummoota gamtoomanitti ergiteen adeemsi guutiinsa bishaan hidhichaa imaammata gartokkee jechuun guutumaan guututti akka hin fudhanne ibsite. Masriin qabeenya bishaanii fi dantaa biyyaalessaa ishee eegsisuuf akkaataa chaartaraa dhaabbata mootummoota gamtoomaniitiin tarkaanfiiwwan barbaachisoo ta'an hundaa fudhachuuf qophii ta'uu ibsiteetti.